بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أكما بكم إن شاء الله تعالى الرانتناس قافيلي أبليين كينيا خرا واتسابيتين نغافتن لكويس واتسابي خينيا كما خلي غرتي فيديو رئيسني خينيت إن شاء الله تعالى نموتن هدو إزابة قبنيتو غافيلي هدو أدى غافته. والله أسمان دوران دورسي وننين غرتي إيفاميسن غافتشو فلو warra gartee whatsaappiidhaan gaafii na gaafatee gaafiilee teessan an hin deebisin inshaallahu ta'aalaa gaafii hedduun as keessatti fuudhee gaafii nama tokkoo gaa jechuun dhageeffannee sagalee isaan nu erganii wajji waan isaan ja'anii wajji dhageeffannee haala isaaniiti wajji deebisuudhaaf ammallee gartee nama hizaaba hin qabne tokkotu na gaafate. Cudhuran inshaallahu ta'aalaa yoon arra viidiyoo tana keessatti gaafii tee hin fuudhin illee yoo rabbi jee inshaallahu ta'aalaa guyyaa biraa gaafii tee ol baafadhee asirratti inshaallahu ta'aalaa deebisaa isiisiif hin kannaa jechuu. Ammoo namootan hedduun ustaaz sagalee teenya nuti yuutuub irratti dhagahuu hin feenuu akka namni nu dhagahuus hin barbaannu warra jettanis inshaallahu ta'aalaa gama duubaatiin akkuma gartee barbaachisaa ta'e sanitti isiniif wanni hin godhaa jechuu isiniif hin ergaa jechuu waan isin barbaachisu. دوبا أحبتي في الله إن شاء الله تعالى الرانتنا نمني غافي غافتي أبليتي تينيا كندا إرّا هدّا أني يوخانو شرايين القلب هدّا جانين كناتو لبقتي من شاء الله تعالى غافي إسين هغافتو سغلي إسيتين مقايسي تكون برباجسو وبليتي تنيا إن شاء الله تعالى أكاتو نداوچا جرتو أبديك أبنا هوغاني في غافي أتغافت بود إن شاء الله دواتي ترتيبانين أكاسيتي إتفو في سيفيتا نداغي فدو واني نجومو ترتيبان أكاغوتون بربادا هاي خرا غافي وبليتي تنيا هذا برو ونوجي داغي فدا. السلام عليكم أستاذة. أم بيجي خناداتي جرادة عمرين في ديدني سديتي أنا كمالا ما أعرف أتربان بيجي خنادو فيه وقاندو تسون سيكابي أني نقولان جين نقولان فيا فدانا جان أتشيبودا كمالا ما في أساقل ألو دافين اتدي بربي المناخنة وقاخنا سيكابي أني تسيقونا نانجان وقانا قولانو hidda onnee teetirraa takkaatitu siqallaadhaan hanjaan kanaan maaltu dawaadha ennaan hoggaa dhalte booda opereeshina sigoonee si ballisnaan hanjaan ani opereeshina hin fedhin jeen kos onneen gaariidhaa miti opereeshina godhachuun ammallee deebiiniiti onilleen furdatinii naan jaan. yaa ustaada mee akkamiin godhuu qabaa mee waaniin godhuun وربي سبي سرع معي. السلام عليكم أستاذة. أنا تجربت خنادا تأمرين سيامة ديدين سديتي تدكتوري ركنا أنك أبداجي إنسوني وانين هم فتاتيني جرا وانين قلت ريكورد يقولوا يرام فديت جرا زمان خنا باتي سديتا تدبرت أنا خيس ركنان قام خيرت وانين هجو قلت قام خير شكيك أبويته هجو قام خير وان قلت نراجع جيراني وان هندي فين أجي فدا خنافو أنتي جماعة قلت بتارتي ركوبي تخرائسين رالفتون بينه تاني يومين نفاق أبدا اللي قلت بكيسين جرتون بيني وقت تقورا كافنا قبا دوبا وقان قلت فيجي تكا قلت درجة ديمه واني تنرى قلتي خنا واني أمان تنا قلت هدونا يا جيسي دران تكا قلت جيرا ما تقول لي براتين قرر
ammoo zamana ammaan tanaa kanaa waa xiqqoo gartee gizee gaggabaabduu ofirratti harka hoggaan ka'ee gartee fiige faa darajaarra ol bahee gaddeebi wanni kun narraa kuta. Yaa ustaada dawaa gartee mee rabbii gartee rabbii wajjin na gargaartuun fedha galatuun sheekh. الله والله أبليتي تينيا ربي سبحانه وتعالى دواء المنا ما دورة تربيت جعلا تربيت الراس بريدا ربي سبحانه وتعالى فياتي قوتو الأنقوتو التسيفا ديبسو دعاي سيفقون إن شاء الله تعالى أبليتي تينيا واني قرتي أتي أمان تنجت خوني hidda ilma namaa kana keessa bakka onneesan qofatti ozoon tahin bakka biraattis heddubba wanni gartee waan akka hidda dhiini keessa yaa'uu kana kolesterool agartee waan akkana dhiiga keessa faca'u kana hidda tuubboo hiddaa keessatti waan takka ta'isii dura taa'uu jira wanni san hoggaanii fi dhiphattee ummanni gartee doktoraa operaasiyoona godhanii akka tuubboon san ballattu godhan. Operaasiyoona waan san godhuunis ati waan rakkina guddaa akkasin namarra geessuun qabu. Walaakin ozoo operaasiyoona hin goone, ozoo rakkoo operaasiyoonaatiin hin geenye insha Allahu ta'ala Rabbiin subhaanahu wa ta'ala hoggaanii fi dhukkuba tokko buusee dawaa jala buusee jedhan. Duba ozoonii fi operaasiyoona hin goone obboleetiitiin insha Allahu ta'ala akka ati yeroo gabaabaa keessatti hiddi kee qushaashni hidda dura jiru san ka isaan silaa operaasiyoona godhuu fi barbaadan hidda kana keessa wayii bahaa jenne hidda qaama keetii hunda keessa tahuu mala bakka onnee irrattis qaama biraa keessattis bakka adda addaa keessattis hattaa wanni kun akkam nama godhaa obboleeyyan hoggaanii fi hidda qaama keetii garii gartee hagama bitaachaa gama onnee gama maalii gama kana kanaas si ba'a hoggaanii fi dhiini kee kun akka waan gartee onneen teetun akkanatti akka waan maashinii darbuutti dhiiga darbiti onneen teetun hoggaa dhiiga darbitu yeroo bakka gartee hidda sanii hidda gartee hidda tuubboo dhiigaa taccifamte san cinaa gahee akka waan hax si godhuutta akka waan gartee akka waan si butuutu akkasi fakkaata hoggaa dhiini bakka san gahee akka daayini dura jiruu fakkaate akka waan si butuu taheeti si beeksisaa jechuudha. Wanni kun maalirraa dhufa namni ispoortii godhuu dhabuu cooma qaama namaa keessatti bahuutu jira. Coomni qaama namaa keessatti bahu kun obboleeyyan ispoortiin ilma namaatiif dirqama barbaachisaadha. Akka gartee duhniin qaama keessaas dhumtu jechuudha. Duba gartee waan ati godhuu qabduun si hima obboleettii tiyyaa ozoonii fi operaasiyoona ati hin godhanne xuxxoo fi zinjibiil xuxxoo fi zinjibiil daarussiin ni beeyte daarussiin jechuun qarfaadha na fakkaata daarussiin jennaan biyya teenyatti daarussiin kanuma akkana cina gartan kana xuxxoo fi zinjibiilis ni beeyta xuxxoo fi zinjibiil yeroo hunda dhuguu qabda xuxxoo fi zinjibiil yeroo hunda dhuguu maaliif jennaan xuxxoon ati garaa keetii gadhuuydu kuni zinjibiil ati garaa keetii gadhuuydu kuni maal balleessa cooma qaama keessa jiru balleessa lakka coomni qaama keessa jiru baduun qaamni kee qulqullaawaa haffallachaa deemaa jechuudha ammallee gabbina firraa eeguu qabda naanaas shaa'ii naanaa guyyatti kubbaayya 2 dhuguu qabdaa jechuudha kaan ammoo خل الثوم جانين خل الثوم خلق اللبي جتشو خلق اللبي خنا فالآن توكو نفوتا بشان خيستي نيتا بشان أوا خيستي نيتا زعروريس مخ زعرور جانين نفوتا فالآن توكو بشان خيستي نيتا خبا يودو يدسني تها خل الثوم فلانا توكو بشان خيستي نيتي غويتي هوغوسا دي دويدچو غويتي هوغوسا دي دويدا فلانا توكو بشان خيستي نيتي اماس بشان غالال
kubbaayaan yoonii fi akkanaa ta'uu ta'e obboleeyyan kubbaayyaa shaa'ii ni beeytan ganarraa kubbaayaan shaa'ii xiqqeeshuma asitti kubbaayaan shaa'ii xiqqeeshuma asitti saniin kubbaayyaa kana keessatti khalla thawm kana neyxee obboleetti xiiqa jedhu dhageeffadhu khalla thawm kana dhuyda maaliif jennaan qaama kee kana keessaa haphisaa dhufa jechuu waan hidda cuccufaa hunda kan biraa ammoo zacruur muka ja'aniin guyyatti malaaqaa takka bishaan oowwaa wajji dhuyda zacruur muka ja'aniin zacruur jechuun muka kana guyyatti malaaqaa takka dhuydaa jechuu kolesterool kee sii bana kolesterool kee akka likkitti deemuu sii godha ammallee gartee hidda qoma keessa jiru akka inni likkitti dalaguu godhaa jechuudha wanni namaan sii hime kuni sadaffaa yoo dandeesse juuza xuuxxoo supermarkeeta dhayxee bitattee juuza xuuxxoo kana fayyadamtaa jechuu wanni ati irraa fagaachuu qabdu obboleettii tiyya qaceelotti dhageeffadhu waan ati irraa fagaachuu qabdu waan gaazaa jechuun waan gaazaa qaba fakkeenyaaf kookaa faantaa waan akkana kanarraa fagaachuu qabdu sukkaraa ammallee soogiddaa waan hedduu qaama kee furdisaa guutumatti irraa fagaachuu qabdaa jechuu akkana akkas fakkaate obboleettii teenya akkaati irraa abdii fudhatte abdiin qabaa akkaati waan hin anjee kanas katabattu abdiin qabaa jechuu hayyee gaafiin lammadaa dhukkuba mataa fi afaan ajaa'uu obboleettii teenya takkaatu nu gaafate maal jettee akka isin nu gaafattu mee nu wajjin dhageeffadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam ustaaz fayyaa qabdanii? Barreeffamni kiyya isiniin dubbifamneen si'a. Duraan dursee rabbiin jazaa keessan isin haa kafalu. Wallahi barnoota islaama maallaqa meeqaan hin argamne nu kennuu jirtanii. Galatooma. Akkasiniin jedhe ustaaz. Bineentii funyaa keessaa kana kan mataa keessaa immoo kan funyaan keessaa walumaa qabeenya dhukkubaa kan ta'e hin beeku. Yaalallee hin arganne kanaa dura yaala kanaa barbaaduudhaaf wanni na qunnamiin hin jiru. Biyya keessaa baay'ee rakkachaa ture. Warri kiyyallee hin beekani. Ati qulqullinuma kan kee eeggachuuti laaffiste naan jedhani. Yeroo wanni akka gagaa dammaa kun gadina keessaa ba'u funyaan kiyya kana keessaa jechuudha. Afuurri kiyya ni ajaa'iba ustaaz. Baay'ee cima dhukkubni kunillee ni cima wallahi. Yeroo wanti akka dammaa gagaa dammaa kun na keessaa gadi ba'u warri kiyya ati furrii of keessaa baasuu dadhabdee kanaaf achi keessa walitti qabame ati qulqullina kee eeggachuu hin dandeessu moo naan jedhani. Natumuu turan narra ture naannoo mata kudha tokko narra tureera amma kanatti yaala hin arganne. Qoricha biyya keessaallee argachuudhaaf waan adda addaa na qunnamaa ture. Yoo qoricha hin argatiin hafe ammaan kana dhufee madaame kiyyaan nageessi mataan kiyya baay'ee na dhukkuba. Doktora deemee mataa kiyya laallachuu barbaada jennaani wanna lubbuu qabu wayi keessa jira jedhee itti hime. Ati wanni lubbuu qabu mataa kee keessa osoo jiraate daqiiquma tokkollee jiraachuu hin dandeessu. Umriin kan kee kun amma
ilmaan kana meeqa jettee na gaafatte 23 jedhee waggaa 23 ga'u miti daqiiquma 3 jiraachuu hin dandeessu tolu wanni lubbuu qabu mataa kan kee keessa jiraate ati fayyaadha doktora maaliif si barbaachisa naan jette dhiise jechuudhaas taas ilmaan kana kan dhukkuba kan kootiirra yoo jettani kan mataan illee na dhukkuba na doola kana illee liqimsa yeroo na dhukkubu baay'ee na dhukkuba hojii hojjetaa irraa dhufeetiin takka daqiiqaa 5 illee akkas ukkaamsadhee ciisee kee hojiitti hin deebi'a yeroo tokko jechuudha baay'ee na dhukkuba. Okay. Yaa gaafin obboleettiin teenya gaafatte hafuura funyaan keessaa nama ba'u kan nama ajaa'u jette. Hafuura hoggaa jennu alaa kulli haal hafuurri gartee ajaan funyaanii yookaanuu ajaan afaanii hafuurri bakki inni bahuun bakka lamaanii funyaan ammoo ajaan inni baasu waan jiru natti hin fakkaatu. Ammallee akka isiin jettetti gartee wahiitu mataa keessa si jiranaan ja'anii mataa keessa osoo wanni takka mataa keessa nama jiraate dhuguma rabbii sanitti mataa kana keessa obboleeyyan osoo lafeen teetun xiqqisho cabxee dhiini qaama keetii mataa sammuu kee keessa gabbuu enuma duuta. Yoo dafanii haakimni si dhaqqabe malee mataa keessa wanni takka jiraachuu hin danda'u jechuudha. Mataa jechuun bakkaan ani imaamaatti maradhe kana keessa wanni jiraachuu danda'a takka hin jirtu. Maaliif jennaan amata dila kana jiraachuu hin dandeessu jechuu silaa. Ajaan funyaan keessaa na baatu san maali jette karaa gabaabaadhaan waa'ee ajaa afaaniitii fi ajaa gartee funyaanii kun takkuma himeetiin ture ammoo karaa gabaabaan obboleettii waan si himuutu jira. Qarfaa jechuun daarusiin ni beeyta. Qarfaa daarusiin deemaa wajjiin dhuydaa jechuu galgala deemaa wajjii daarusiin walitti neeyxee walin laayxee dhuyda jechuu galgala yeroo rafuu deemtu hunda akkasin dhuyda ta'ajaa funyaaniitii fi waan ammaati jettu kana qaceellootti sirraa kuchiisaa jechuu khalla tuffaax jaaniini jira khal tuffaax tokkootu jira khal tuffaax kana bitattee malaaqaa takka bishaanitti neeyxee bishaanii wajjiin akkana laagaa teetiin neeyxee qorqor goota akka ijoollee jechuu akka gartee nuti gaafa durgoonu san akkamii qooy godheen isin agarsiisa akka nuti gaafa ijoollee goonu san fuutee kun yoo bishaan kan ta'u ta'e fuutee akkas gootaa jechuu khalla tuffaax kana akkasitti bishaanitti neeyxee qorqor gootaa jechuu insha Allahu ta'ala ajaan afaaniitii fi funyaanii qabaanan san gootutti sirraa deema. Hayyee dhukkubbii mataa dhukkubbiin mataa obboleeyyan dura dursoo mee waan takkaan isin ibsuufadha. Nama tokko hoggaa mataan dhukkubee mataa si dhukkuba fakkeenyaaf kiniina hoggaa liqimsitu eessan liqimsita gaafiin si gaafadha. Kiniina mataa keessatti ol liqimsita moo garaa keessa gad liqimsita? Garaa keessa gad liqimsita. Hay aboo mataan na cabe jettaa bara hoggaa kiniina liqimsite. Akkana jechuun dhukkubni garaa keessaahi si dhukkube garuu kasi dhagahamu mataa keessaahi maaliif yoo kanaan jirtu taate fakkeenyaaf amma hoggaa miilli kee si dhawame miilli kee hoggaa si dhawame mudaan muddii ja'anii bakka gartee mudhii tana cinaa sarbaa kana gubbaa bakka nama dhukkubduu jira hoggaa miilli si madaawe yoo madaa san wallaante mudaan muddiin tun nukutti ammaas mataa si dhukkubu jechuun akka mudaan muddii sanitti hoggaa garaa keessaa bakki sila maashiinni mataa san dhukkube garaa keessaa jechuu garaa keessaa sitti hin dhagaamu mataa sitti dhagaama tanaaf matatti liqimsitaa jechuu alaa kulli haal mataan nama dhukkubuu kana wanni itti firraa xuluquu dandeenyu wanni itti firraa oofuu dandeenyu
maali yoo kanaan jettu taate garaa qulqulleessina garaa qulqulleessinaa jechuu qaceellotti garaa keenya hoggaa qulqulleessinu maaliin qulqulleessina jechuun kee hin oolamu waan qulqulleessinuun sittiin hima tiinii goggoyduu firii 4 tiiniin tun 2 tiinii shawkii fi tiinii taaniitu jira tiinii goggoyduu jechuun tani nammaa sitti isin agarsiistu tana tiinii taanammoo tun tajaldeeysaati tun taniin fayyadamaa isiniin jiru tajaldeeysaan fayyadaminaa jechuu tiinii goggoyduu tana ni fayyadamta obboleettii tiyya tiinii goggoyduu tana garaa kee dhiquudhaaf akkami fayyadamta tiinii goggoyduu tana maal keessa bishaan owwaa keessa firii 4 keessee nyaata jechuu taa akka ji'i ammallee tiinii jechuun kun gaa quxayni jaaniin afaan biraatiin joogaa ni beeytan joogaa jechuun waan akka gartee biyya teenyatti aannan itti naqannu takkaahu joogaa afaan biraatiin namni beeytan komantii jalatti walii himaa joogaa jechuu takka galaasa guddaa tokko waan akka dabbaa guddaa kan bishaan itti naqatanii kanatti fiddee zayita zayituun neeyxee zayita zayituun hoggaatti neeyxee firii 15 zayituun goggogaanan siin je'e kana quxayni kana firii 15 keeysee firii 15 guyyatti habbaa 3 nyaataa jechuu garaan kee ni dhiqama ni xuluqama hoggaa garaan kee xuluqame abadan mataan kee sin dhukkubuu jechuu hayyee ammallee muka awraaqa alcasafsaf ja'amu kana fuutee kan nama si agarsiisu kana bishaan owwaa keessatti malaaqa takka neeyxee bishaan owwaa san gaagootaa jechuu dhukkubbiin mataa sirraa kutti guyyatti hoggolama jechuu ammallee nacnac guyyatti kubbaayyaa 2 dhuguu qabdaa haa jechuu barbaadeeti dhukkubbii mataatiif isanii okay ammallee obboleeytiin teenya takka maal jetteeti gaafattee funyaan shurufkaa hin dhage mee gaafii isiin hojii dhageeffadha السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ خينيا إفما أوجي والله أنس ركو فنيان تنكفا فنيان يكون يرون إيه راونو أما تتكم ولا ما جيجرا فور ما تكاونا في نرك إفما أوجي وبيتنا في ميدون تنكما جرا وانا ما تكاور وكا عين أركو فور ما تكاو نافي شيخ خينيا جزاكم الله خيرا يا شيخ Okay, akkuma isiin jette kana funyaan shurufkaa guutumatti hin dhageenye garii namaa osuma joollummaati shurufkaa funyaan kun guututti irraa cufama shurufkaan funyaaniitii fi dhandhamni arrabaa walitti hidhaadha obboleeyyan namni gartee shurufkaan funyaanii jalaa cufamte hattaa dhandhamni arrabaa kalikkii isaaf hin dhagaamu jechuu yoo dhagahamillee takka irraayis kutuu mala rabbi namarraan kuchiisi waan ajaa'ibaati obboleeytii teenya wanni ati gootu funyaan kee shurufkaa hin dhageenye kanaaf deeyma kiiloo takka qaceellotti dhageeffadhu deeyma kiiloo takka ni fidatta deeyma kiiloo takka ni fidatta giraama 50 khardal ni fidatta khardal jechuun tana giraama 50 harmal ni fidatta harmal jechuun kana giraama 25 shifuu ni fidatta waa hunda qaceellotti ilaalladhu giraama 25 shifuu ni fidatta deeyma kanatti neeyxee walillaayixa ammallee deeyma kana yoonii fi malaaqaa 2 qusxal hindiitti idaates bareeda qusxal hindiis malaaqaa 2 qusxal hindiitti ida'ii qusxal hindii jechuun tana malaaqaa 2tti ida'ii walitti laayixee fallaana xiqqaa tokko fudhatta ganama tokko galgala tokko fudhatta ilaa hanga guyyaa 15 akkasi fudhatta obboleeytii teenya qaceellotti dhageeffadhu ilaa hanga guyyaa 15 akkasitti fudhatta gaafa akkasi fudhatte inshaallahu ta'ala siif banamaa jechuu yoo san booda xiqqishoo rakkoo fidu taate bakka kanniisni jiru dhaqii funyaan kee kanarra akka inni si ciniinu godhi maaliif jennaan hudduu xiqqishoon kanniisni sitti hambisu san
jijjiirama guddaa funyaan keetirra fiduu dandeessu jechuudha. Kannis nama ciniinuun baay'isawwee dawaa ajaa'ibaatii beeka. Ammallee dawaa biraa kan inni si himuutu jira. Funyaanii fi arrabni walitti hidha akkuma nan jeessanitti yoonii fi funyaan shurufkaa dhabee arrabninis dhabaa deema dhandhama. Shabba waan jedhaniin fidda. Shabba jechuun tana. Shaydar waan jedhaniinis ni fidda tana. Maayol warda waan jedhaniinis ni fidda tana. Fallaanuma gubbatti xiqqisho waliin nenneeyxee. Waa xiqqoo waliin nenneeyxee. Funyaan kee kanaa fi kana keessaas ol keessa jechuudha. Inshaallahu ta'ala yeroo sanittuu sii banamuu ni mala je'eetiin yaada. Akkana fakkaata. Okay. Obboleettiin teenya takka immoo gaafii sadii gaafattee gaafii sadeenuu gaafii ajaa'ibaati. Mee waan isin jettee gaafattu na wajjin dhaggeeffadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Amza. Gaaffii tokkoon qaba. Gaaffiin koos gaaffii sadii. Gaaffiin sadan kun inni tokkoffaan nama miilli isaa tokkichi dhukkubu. Miilla tokkicha qofatu dhukkuba. Innis haadha kooti. Miilli kun miilla isii mirgaa yeroo hunda ni adooda. Ni tabalaasha'a. Lafa irraa ol kaatee deemuu hin dandeessu yeroo dhukkubu sana isiinis lafarraa ka'uu hin dandeessu. Haati koo kun nama umriin isii guddaa miti. Umriin isii baay'ee xiqqoodha. Garuu mee maalirraa kan ka'edha? Mana haakimii eessa yoo deemame dawaa kana argachuu hin dandeenye. Mee maalii dawaa isii yoo rabbiin isinitti mul'ise naaf hima isiniin jedha. Inni sadaffaan nama mataa isaa dhukkubu yookiin ammoo maraataa kan jennu sana akka mee maal gochuu danda'ama? Mana haakimis geessinu qoricha irribaa qofa kennuuf. Qorichi irribaa sun yeroodhaaf ni fayyada. Irraa gaafa achirraa ka'uun siinuma jeeqama. Akkasumas nama rukutuuf itti fiiga. Garuu dhukkubni mataa isaa kun ji'a tokkoof dhiisee fayyaa ta'ee akka nama fayyaatti hojii isaa hojjetata. Garuu ji'a tokko hin darbu. Gaafa ji'a tokko itti ka'e ammas inni hidhaadhuma isaatti deebifama. Ji'a fayyaa, ji'a tokkotti fayyaa, ji'a tokko booda hin hidhama innis. Mee maali kun akkam jennee umaa dawaa hin dhabne yoo rabbi isinitti mul'ise dawaa kana naaf himaa isiniin jedha. Inni sadaffaa gaaffiin koo yoo rabbiin haajaa koo naa baase masgiidaaf kanan ta'a. Masgiidaaf yookiin ammoo maallaqan kenna jedhanii nazaruun hin ta'a. Ammas soomana soomuun hin ta'a. Yaa rabbi haajaa koo naa baasi jedhanii nazaranii soomuun hin ta'a. Isa kanadha gaaffiin koo. Jazaakallahu khairan. Waan rabbi isinitti mul'ise naaf deebisaa isiniin jedha. Nagaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Akkuma amma dhageessan kana ummaatiyyaa umriin isii nama guddaadhaa miti. Miilli isii ammoo yeroo takka haalan dhukkubaa akka malee dhukkubaa jette. Okay. Tamiila ummaateetii irraa hoggaan eegaluu ummaatee eegee hoolaa ni beeyta. Eegee hoolaa. Eegee hoolaa dukkaana dhayxee bitattee fidda. Ibiddarra kaayi muka gartee kurkum ja'aniin itti neyxee eegee hoolaa san muka sanii wajjin shukkumtaa jechuu. Ammallee gartee zaytal khirwac zayta ja'aniin kanaa fi zaytal girisiliinii wajji miila isii shukkumtaa jechuu. Tan biraa ummaatee nyaata qaama isii baarida godhurraa fagaachuu qabdi. Nyaata qaama isii oowwisu nyaachuu qabdi jechuu ummaante. Waan akka qamadii qaceellotti nyaachuu qabdi. Qaama kee oowwa idaa jechuu qamadiin. Tan lammadaa maal jettee obboleessa kiyya maraatuun baatitti itti haatii jetti. Waan takkaatu jira obboleettii tiyya bakka gartee waa'ee obboleessa keetii maraatuu irra gaafatte kana maraatuudha jechuun dirqama namni maraate san xabiyaa isaa beekuu qabda.
nama maraate kana xabiyaa isaa ati agartee beekuu qabda. Dhukkuba tokko dhukkubni maraatu kun hedduu wal dhaba. Tanaafuu wanni inni siin jedhu dhukkuba maraatuu kana dirree dhawaa Sheekh Ahmad Tawhidaa bira geessi. Akka inni fayyummoo abdiin qaba yoo sheekha bira geessite. Sheekh Ahmad Tawhidaa bira geessi dirree dhawaa jechuu. Okay, taan ammoo ki jettee nazrii godhuuniin dandahayi. Yaa Rabbi waan akkanaa akkanaa kannite waan akkanaatiin godha jaanii nazrii godhuuniin dandahayi jette. Nazrii yoo baasuu dandeeyse eega waan san harkatte dirqama nazrii goote tana baasuu qabdaa jechuu. Dirqama. الذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا جي رب سبحانه وتعالى. ورا نزري وان قد باسو قويا شرين كيستي ودومات سانيس صداتو. اوكي اما اللي قرتي وبليتي دنيتا كمال جتي غافتي ميغا في سين وجه دغاي فدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليس في نجاح في رحمة الله ربي سبيرا هاجراتو غافي تكان غافة شوفادي يعني ابدي كما هي خلين تردارك أنتن هدو رقامنا هي خسالة هدو نلقب يوسو هنتهين نينياتا إفين هوق سيقالي أصوني فوق دي نديمت نبلبلتيجو حتى يرون هريبا جرو قلقلة جزينا دراف وجرو لقبين تون هريبا نخافتي حتى صوني فوقهم كإنسا هي نفسر ليسي قام هي خسالة وطتي إفسر ليسي كان ما دويتتي تيمتي يعني مالي دوانسي هدو تكانتي جباتي إسين إيقلتي انتو رأيو متنافقات وقاتكو ترفيان قبا وانساني في غيرو أما حالا نجباتي هدو فوقو نقود دفتي جيجو مي إسني خالق أوجن إن شاء الله ربي دبرتي هدو دا مكانتي مي دا نقبا ربي نروح داكو مي دعاء إسي حالا كمت أكانا فايدمو مي ملنا فقودي أبلي سخية إسلاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوكي أبليتي والله غافي نتي غافتي غافي أجائباتي غافي تيتانا خلين رادو بدي خلي فيديو ما خلي سنقچلو تخيسا قدي بي إلالي فيديو خلي ساتنين اندو بدي مقارة كتبيتين جرا فيديو خنا فيديو خنا قدي بي إلالي جتشو فديتي أما اللي أبليتين تنجتا كمال جتي من وجه دغاي فداواني سين جتو. حلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل نجاها شيكا بغنا جزرات بني جزاك الله خيرا لا كسكي سنويتني والله يدوي لا كسكي يروبا كومنتي رسني ورسي غرو نادي بسون دندني والله شيكا يرو دراني كاما سالا كان نكبا يرو دراني نهوسيسا هوكا تكو فساش أديوي تنرى بابا إجسي بودا قام قراكي سواتو نياتا والله كسيتي أسمنا نياتو قاما كأفو فنجاني كنا نرافت يرو يدو من يالات الدبي دواسنا كنني وما تكو نرافتين التمديبا والله مي دوا كنا أنا فانتني بربادي جزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا كسيتي أكسمنا لك والله شيء دوا جتوني نام غري يوغا فدي بشان سوغدا تغوديتي بشان اتيني كدون انجنني كسيتي دغادي بابوني كانله بابوني سيدان فسي بشان ساتني دغادون انجنني سانلس دغادي والله ومتكا وانا نراسي ارغني والله في قامانو مانياتا جتون نياتيت مقام نرافتا قام غراكي سكن والله شيكا بيتني وان سان بيكو غروكا وان را تايمبيك والله يروبا ايمان يالا تتسدي بيمان يالا قرصا خان يرو ولا يساول فيدا ما نجرن يساول اللي فيدا من يرو هد ديبي جچو غروت كشو من رابدينا تديبا تكون رابدينا تديبا كسي والله شيكا دعايسنا غدا ويا السلام عليكم ورحمه الله. شيك إيطالي ننقبو مداتا كالي ننقبو
waan yeroo duraanii na hoosisu malee madaalleen hin qabu itaas nan qabu akkasumas akka marfee kana keessa akka waan na horaanuti jechuudha akka marfee kana keessa na horaana yeroo jechuudha kana malees madaa yookaan itaa takkallee nan qabu akkasuma waan na nyaatu malee waan qaama na nyaatu malee itaallee nan qabu madaa takkallee wanta takkallee nan qabu. Okay, obboleettii teenya hedduu galatoomi. Wallahi viidiyoo kanumaan amma isii dhaamesani viidiyoon kunis viidiyoo san gaddeebii qaceellotti ilaalirraa fayyadamtaan siin ja'a. Ammallee obboleettiin teenya takka waahuma kintaarot irraa gaafattee mee waan isin jettu hojii dhaggeeffadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen kee nagaamu inni dura erge nagaama na fakkaate dhiifama guddaa hayyee እና ጋፊናን ሲጋፈደስ ሞ ሼካ ኬኛ ጋፊ ከንታሮቲቲ ወይኒ ሙኩርሙ ሙጀዳም አፋን ኦሮሞቲን አፋን አማራቲን ከንታሮቲ የኔ ያምኑዳ እና እሰሳንቱና ደብስ እንሲሙ የዶ ገቴቹ ማራተና በይኒ ገየሩ ባየ ዲጋ የሙ ገቴቹ መገታው ባየ ዲጋ ከነንጅሩ ዱባይ ከሰዋንተ የሙ አሙ ባየ ገራን ነጥልፋታ ኒጋ በቃ ሀገራስ መረዲጋ ዲግኒ ሱኒስ ሞ ያው የሮ ባየ namni biyya ormaa keessa jiraatu of eeggannoodhaan jiraatu malee baay'ee ulfaata na gatteechuma giseen gattaa'u gisuma hundumaayyuu inni egaa isaan irratti immoo foolii kennuu barbaada amma na inni karaa alaa jiru inni xiqqaa tokkotu jira yoo isa duraayee akka finniisa wayiitti narratti ba'ee inni karaa keechatiin jiru immoo amma naannoo waggaa tokkoo fi ji'a 5 jalqabee jira oduma akkanaan na dhukkubu yemmuu tokko natti fura yemmuu tokko sirriin na dhukkuba yemmuu tokko na dhiisa torbee tokko nagaa ta'ee torban tokko immoo sirriin na dhukkuba bakka yemmuu sanitti lafti na ammara baay'ee humna na dhowwa bakka lafti na ammara sirriitti lafti namni illee nama tokko laalee nama lama natti fakkaate yemmuu akkas na ta'u jechuudha yemmuu dhiigni sun narraa dhangala'u jechuudha bakka gatteechuma ittiin gattaa'u sagaraa ittiin gadi taa'u irratti eeni kiyya yaa bakka gatteechuma gattaa'u irrattidha na kanan jiru Dubaayidha amma siin jedha. Obboleettii wanniin barruudhaan si barreesse kuni yoonii fi siif hin galin wanniin jechuu barbaade abbaa feete tahii nama feete tahii feetu islaama tahii feetu kiristaana tahii nama ta'uun kee gahaadha. Waanuma hundaa'uu ilmi namaa hoggaa godhuu qabu. Namni waan nama ta'e qofaaf nama godhuun gahaadha. Maaliif hin je'e maashaallah hoggaan silaalu salaamtaa jettee salaamtaa jechuun kee hedduu bareedaadha. Amma hoggaan deebi'ee profaayila kee ilaalu masqalaa gubbatti hidhaadha. Wanni si ibsuu fedhe alaa kulli haal amzaa shee Jaabir ati kiristaana taateef ija biraatiin sillaalu ati islaama taateef ija biraatiin sillaalu nama ta'uun kee gahaadha jechuu barbaadeeti waan feete gaafachuu dandeessa firiidamiin sanuu. Okay, dhiifama maal godhuun danda'etteeti garuu assalaamu alaikum jechuun ilmi abbaa Oromoo hundumtuyyuu hin jedha waaqeffataan keessattuu yoo nuti ilmaan waaqeffataa ijoolleen Oromoo assalaamu alaikum jechuun nurraa eegama. Isiif qofa osoo hin ta'in amma idduma jirru kanattillee yoo biyyi jiraatanis biyya keessa soo jiraatanis inni hundumtuyyuu naamuma garuu yemmuu biyya irraa fagaatan immoo wantoota hundaayyuu fooyyessan ilaalutu baay'isee das namadha. Isa kanaatiif ana assalaamu alaikum jedhe ani kiristaana hayyee anillee baay'ee na gammachiise atumtillee deebiin laachuu keetti guddaan galateeffadha. Waaqayyoon immoo beekumsa qabdu kanarratti inni beekumsa siif haa dabalu. Har'a nuti biyya keenya keessa osoo jiraanneyyuu rakkanne furmaata garaagaraa hin arganna mana yaala soo deemnee gammachuudhaan dafnee ofii yaalla. Yoo jireenyi biyya ormaa tokko ulfaataadha tokko gammachiisaadha. Waaqayyoon immoo ka amma nu yaanni caalaa inni yaadetu fayyaa nuuf haa kennu. Innaa guddaa galatoomii ani intala Oromooti. Innaa waaqeffataadha keessattuu iyyuu Oromoo waaqeffataadha. Innaa isa kanaatiifuu namtichi waaqa jaalatu immoo waaqa irraan fagaatu
kiristaanummaan keenyas yaa kiristaanummaa hundumtuu amantiin keenya tokko wal qabatee mixiin arbahiiti jedhama. Isa kanaatiif ana assalaam alaikum jedhe malee ani kiristaana kara kootinii na rakkoon qabu atillee guddaa galatoomne amma nu barsiistu caalaa amma nuuf yaaddu caalaa deebinati na deebiste kun immoo baay'ee na gammachiise guddaa galatoomne atillee ni siin jedhu obboleetti keenya bakka jirtutti fayyaan rabbi siifaa baay'atu siin jedha. Okay, obboleetti teenya hedduu galatoomii waa'ee kintaarotirraa amma dura dubbadheetiin jira yoon fi viidiyoon kiyya hin laalin malee akkaati irra deebitee ilaaltuuf viidiyoo kiyya kana gama kanaan sii kaayaa viidiyoo waa'ee kintaarot qaceellotirraa haasaweetiin jira akkuma kanatti akkatti fayyadamtuun fadha maaliif jennaan yoon fi irra deebinee haasoyne sa'aatu ummata dheerata jechuu barbaadeeti amma duraan qaceellotirraa haasawee jira viidiyoo matana qaceellotti ilaale obboleetti tiyya bakka jirtutti ربي سبحانه وتعالى سهاتيسو أما اللي وبليتين تنيا تكواه في النساء راقا فتي مي واني سنجتو لغي فدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ كم نجاجر تاني أستاذ غافيك أبا غافين كيالي وبليتي تيا تكاتو جرا بليتي تيا شين أوروميا كيس جرتي بيا جرتي شروفكا كمالي بوليسي ترتي يا إجي أفوريف ديمتي أما ناني على اللي ديمتي شيخ كبير اللي ديمتي ومتكا وما سي فيادو دي دوان اللي بقى تقول أدو متكا يسي فيادو دي وما الرابو دي فول الرا كمالي رتي يا إيه غوغراتشتي الرابو دي مي مالي نسبب نسانا فيما غلطو ما أستاذ كان مغاكين كيا. Okay, obboleetti tiyyatti gartee finniisni fuulaa faca'ee jette. Alaa kulli haal finniisa fuulaa waan guutumaan guututti obboleettii teetii fi namootan fakkaataa isii hundarraahuu xuluqaatiin isiniif hima obboleeyyan. Finniisa fuulaa khallat tuffaax kaniinan jeessan khallat tuffaax jechuun kana khallat tuffaaxiin gartee fuula isii qaceellotti dallakuu qabdi shukkuumuu qabdi kanatti kan biraa ammoo juuza tuffaaxa aslii tuffaaxuma aslii nuti nyaannu kana juuza isaa isin irraa cunfitee isaan shukkuummachuu qabdi. Zaytal argaan kanaanis if shukkuumuu qabdi jechuun. Eega zaytal argaaniin fuula isii shukkuumte booda xuuxxoodhaan ammallee gartee akka itti riidee shukkuumtu finniisni guutumatti irraa bada. Khalii fi khalni beeytan khaluma gartee salaxaran naqatan kanaa fi cunfaa shunkurtaa walitti neeyxee fuula isiitiin shukkuumuu qabdi jechuudha. Wanni finniisa ja'amu guututti irraa deema. أحبتي وأصدقائي وأحبابي أحبكم في الله ربي جان سنجالدا هوغاني في غافي غافتا يوم غافي تيسانو لنفولين كانت مفنة قويا براتين الفودا تناف أحبتي في الله هند خيسانو بكم جرتانتي نغين ربي إسني فابايتو إسنتين ديري سوغانا من فيديو دير تولالو هندن دونين بيخا الرافة سمرتين سنة الرقابابسا هذا فيديو براتي والدي بنوتي أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو تاني تنا لايك تكون دقتين كوبليين خبرة جيسوف لايك تويت شير وما تفقدون دقتين هذا فيديو براتي والدي بنوتي. السلام عليكم.